Ratsaayi Qulqulleetti Kidaanirratii fi Qulqulluu Dabrahaayil Qulqulluu Gabriel Bulchaa akkasumas kabajamoo abbaa keenya luba Fiqira Maariyaam Meettaa barreessaa aanaa keenya kabajamoo barsiisaa Diyaaqonas Jaaloo itti gaafatamaa barsiisaa Wangeelaa aanaa Adaa Bargaa akkasumas kabajamoo abbaa keenya abbaa Kidaana Maariyaam bulchaa mana Kiristiyaanaa Hincinni Sillaasee Haaraa guyyaa har'aa kana itti galu akkasumas kabajamtoota abbootii luboota daaqonoota barsiisota wangeelaa hundumti keessaniyyuu maqaa Waaqayyootiin akkamiin turtanii akkamiin isaa kana geechanii ameen galateeffamuun amala waaqummaa isaa kan ta'e Waaqayyoon keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa baanga dhiyaatti kaabanga kibbaatti afaan lubbuu qabeeyyii kamiin kan qalbatamuuf kan kabajame yaa ta'u kennaa guyyaa jimaataa obboleettii ergamtoota ati toloota madubaroo Maariyaamiin maqaa ishii kan eebbeef kan galatome yaa ta'u ergamtoonni Waaqayyoo qulqulloonni wareegoon hundi isaaniitu maqaan isaanii kan eebbeef kan kabajame yaa ta'u egaa baga itti isiniin gahe baga guyyaa kanaa isiniin gahe baga gammaddan egaa maqaa Waaqayyoo kan galatome yaa ta'u ergaan ani qabu karaa waajiraatiin jechuudha akka waliigala aanaa Adaa Bargaattis ta'ee manneen amantaa kana keessa jiran hundi isaaniitiyyuu tajaajilli sirna qulqulleessa afaan Oromootiin akka kennamu barsiisummaa wangeelatis akka afaan Oromootiin kennamu afaan Oromootiin babal'atee akka qiddaasanis qaddasamu kan jiran ajaja dabarsanii jiru eebbi abbaa keenyaa nurraa bulu hundi keessaniif. Egaa walumaa galatti maatii Waaqayyoo manni amantaa kan uummataati jechaadha. Manni kun mana keessanidha, mana Waaqayyoonidha. Kanaafi mana amantaa kana guyyaa har'aa kanarraa jalqabdanii adaraa daangaa mana amantaa kanas akka eegdan lafti kunis immoo akka babal'atu qabeenyi mana amantaa kana akka eegamu misoomni isaatirree akka babal'atu ummata wajjin taatanii sabakaa gubbaa wajjin taatanii abbaa keenya abbaa Kidaana Maariyaam wajjin taatanii iddoon kun iddoo ajaa'ibaati iddoo fayyinaati waan ta'eef jalqaba irratti hin beekama kanumaaf hundi keessaniyyuu manni kun mana ummata itti amaneeti waan ta'eef qabeenyaa keessani mana keessan akkuma agartan maallaqa keessanidha mana amantaa kan ijaaru saba Waaqayyo mana amantaa yeroo kamiyyuu kan ijaaru maallaqa uummataati eeyyama Waaqayyootiin jecha manni kun mana keessani qabeenyaa keessani yoo jiraannurree kan itti kiristinnaa kaanu yoo duunurreen foon keenya itti boqatu lubbuu keenya fi immoo kan Waaqayyo walitti nu araarsitu kadhannaa mana kanaati waan ta'eef mana kanas sirriitti akka eegdan adaraa isiniin jedha kanumatti aansee egaa akka aanaa Adaa Bargaatitti manneen amantaa kana dura jirani baay'inni isaanii mana amantaa 42dha lafti aanaa Adaa Bargaa manni amantaa iddoon jiraatan magaaladhaa fi baddaa fi badda daree gammoojjii qaba jechaadha manneen amantaa 42 ture guyyaa har'aa eeyyama Waaqayyootiin 43 ta'eera maqaa Waaqayyoo kan galatome haa ta'u egaa kanaafi manneen amantaa kun baay'inni isaanii kana yoo ta'u egaa uummanni keenya iddoo jirtanitti mana amantaa keessan akka eeggattan tajaajila isaatis akka hordoftan qabeenyaa keessaniin beekumsa keessaniin mana amantaa hundumaayyuu akka eeggattan qabeenya keessa waan ta'eef ergaa asumarraa isinii dabarsa jechaadha karaa biraatiin egaa ergaan inni xumuraani qabu uummannis dhaabbattaniirtu waan ta'eef manni amantaa kun akkuma humna keessaniin eeyyama Waaqayyootiin ijaarame warroota maallaqaanis ta'e humna isaatiinis bu'anii ba'anii dadhaban abbaa keenya abbaa Kidaana Maariyaam wajjin ta'uudhaan maallaqaanis humnaanis dafqa isaanii kan harcaasanii hojjetan isa karaa biraatiin egaa hundi keessaniyyuu kadhannaa mana keessanittis mana amantaatis kadhannaa gochuu qabdu jechuudha biyya keenyaaf nagaan akka dhufu biyya keenyaaf tokkummaan akka dhufu maatii Waaqayyo adaraa amantaa keessaniin dhaabbadhaa amantaa keessaniin Waaqayyo kadhadhaa lapheedhaan kadhadhaa manni amantaa mana keessani manni amantaa manni qulqullummaa mana Waaqayyo eenyuuf ilmaan namaatiif Phexrosiif akkuma irratti bu'uuressa jedhe ilmaan namaa tokkoon tokkoo isaanii laphee mana amantaati waan taaneef mana amantaa eeguun barbaachisaadha adaraa siyaasa addaa keessa galle siyaasa addaati wal qabsiisne manni amantaa dararamuun ariisan irra ga'uun abbootii tajaajiltoon kiristaanaa aramuun qaba maaliif sababni isaa manni amantaa kan uummataati kan keessani
mana keessani maallaqa keessantu ijaare waaqayyo isinii eeyyame waaqayyo isinii kenne qabeenya keessan qotiyoo keessan gurgurtanii minaan keessan gurgurtanii dafqa keessan itti baastanii waan ijaartaniif waan hundumaa asraat bakuraatii kaffaltanii ijaartanii manni kun mana waaqayyo isinii eeyyame mana keessanidha. Kanaaf akka waa biraatti ilaaltanii manni kun akka mana keessan ta'ee beektanii hundi keessaniyyuu dargaggoonnis haadholiinis abbooliinis shamaran hundi keessaniyyuu mana amantaa keessaniif dhugummaa isaatiif dhaabbachuu misooma isaatiif hirmaachuun barbaachisaadha. Egaa kan nu gorse kan nu eebbise maqaa waaqayyo kan galatoome haa ta'u galanni waaqayyoof haa ta'u. Maka Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan waaqayyo tokko ni amanna. Waaqni keenya uumuun keenya qulqulluu Sillaaseen kan galatoomanii fi galateeffaman haa ta'ani. Akkasumas haati Waaqaa Durbee Maariyaamii ergamtoonni wareegamtoonni haadholiin keenya abbootiin keenya hundi isaanii akka kennaa isaanii akka sadarkaa isaaniitti maqaan isaanii kan galatoomeffamee haa ta'u. Ani Abbaa Kidaana Maariyaam Gorasaan jedhama. Akkasumas iddoon amma jiru kuni aanaa Daabargaa magaalaa Hincinniiti. Anis hundeessaa gadaamii kanaa ta'e jechuudha. Gadaamiin kun erga hundeeffamee ji'a 9 fixee guyyaa 14 ji'a 14 kan dhaabonni isaa galee iddicha akkuma ilaalamu baay'ee namatti tola. Namoonni humnaa ol dhufu haa xiqqaatu iddoo kanarratti namoonni ji'a 9 fixee 14 kana keessatti namoonni naannoo 130 ol ta'an irratti argamaniiru. Amantaa Protestaantii, amantaa Musliimaa akkasumas waaqeffataallee kan turan namoonni amantii garaagaraa irraa dhufanii iddoo kanatti baay'ee fayyanii jiru jechuudha. Egaa kaayyoon bataskaana kanaa maalidha yoo jenne manni amantaa iddoo baay'eetti hin ijaaramu. Garuu tajaajiltoota hin qabanii tajaajiltoonni itti hanqataa. Deebi'ee immoo namoonni yeroo tokko tokko keessattuu bara kana keessa namni yeroo afaan Oromootiin barumsa barsiisu akka siyaasaatti lakkaa'ama jechuudha. Akka siyaasaatti herreegama. Maaliif odoo danda'ame afaan hunda beekne akkuma haadholii keenyaa abbootii keenyaa akkuma dookobootaa otoo afaan 72 beeknee afaan 72 barree uummata kanatti hin barsiifne caalatti uummanni naannoo Oromiyaatii fi uummantoonni kibbaa afaan isaaniitiin gatii barumsa dhabaniif dhumaniiru jechuudha. Egaati amantaan kun amantaa sirriidha. Dhugaa Waaqaatiin yoo ta'e Sillaaseen kan beekan ani nama afaan jaha dubbatudha. Afaan Oromooti, afaan Amaariffaati, Faransaayiffa dippiloomaan qaba. Akkasumas afaan Arabaati, afaan Ingiliffaa barumsa amma kutaa 10 baradhe. Akkasumas afaan Tigirfaatillee amma namoota waliin nagalchiisu nan qaba jechuudha. Egaa otoo afaan kana hundaanuu otoon baradhe otoon barumsa amantaa kana babal'iseen itti jira. Kanaaf namni inni afaan irratti amantaa miidhu inni saba tokkoon qofa amantaan haa ta'u jedhu suni dogongora haa sirreeffatu. Waaqayyo isa nama dubbatu miti. Isa gurraan hin dhageenye sanuu amantaa isaa qaatiin laphee isaatiin Waaqni hin dhagaa jechuudha. Kanaafuu amantaan hundi Musliimas haa ta'u, Pheenxees haa ta'u, Protestaantis haa ta'u, Adventistis haa ta'u amantooliin hedduun Ortodoksii miti. Maalidha inni kun rakkina namoota sanaa waliin ta'e rakkina keenya nuti walii galtee hin qabnu, nuti tokkummaa hin qabnu. Hiyyeessaaf hin laallu warra koo namoota bataskaanoo tokko yeroo dhatte namni du'ee reenfa hin awwaalani amma sabakaa gubaa'ee waggaa 15 waggaa 20 irratti herreegamee kaffalutti. Akkasumas immoo hiyyeessaaf kiristinnaan iddoo tsabalaatitti tsabala gurguruun namoota miidhuun wantoonni kun hin jira jechuudha. Kanaaf wanta akkasii kun bataskaanni kun gadaamiin kun yaada akkasii kana hin qabu. Hiyyeessa awwaaluudha. Ijoollee hiyyeessaa akka isaan kiristinnaa kaan gochuudha qarshii tokko malee
Egaa kaayyoon bataskaana kanaa maali inni gara fuulduraatti karoorri inni qabate? Karoorri inni qabate biyyoota irra naanna'anii barumsa amantaa laachuudha. Fakkeenyaaf bataskaana gamoo tokko ijaaruurra nama tokko barsiisuutu caala jechuudha. Nama tokko barsiisuutu caala. Kanaaf bataskaani kun amma ijaarameera. Kanaaf gaadha gara booddeetti immoo itti ufamee lafti awwaaltaa babal'atee asuma magaala kanarrattis haa ta'u iddoo biraattis haa ta'u bataskaanni kun mana barumsaa ijaaruu qaba. Mana barumsaa harka qalleeyyiin hiyyeessi itti baratu ta'uu qaba. Egaa bataskaanni tokko tokko ijaaramee waggaa 15tti dhumaa namoota 15 kan qixxaaseetti as kadhatu kan itti kadhatu. Kanaafuu akkas ta'u otoo hin ta'in uummannis kan hubachuu qabu. Kana qofa miti bataskaanota hunda fakkeenyaaf amma Finfinnee irratti abbootiin roobaniiru jechuudha. Magaalaa keessaa baadiyyaadhaa hundi isaanii gadhiisanii too magaalaa irratti cuqqaalamanii jiru. Bataskaanonni baadiyyaa garuu cufamaa jira. Kanaaf abbootiidhaaf ergaan darbu nama tokko har'a amantaan keenya anumarraan kan ka'e amantaan keenya bataskaana keenya duwwaa kan taate maalidha inni sabala cuubuudhaaf qarshiidha, kiristinaadhaaf qarshiidha, waa hundatti qarshii ta'e hiyyeessi abbaa lubbuu argachaa hin jiru. Kanaafuu luboonni abbaan akkana goonu fannoo kana jechuun abidda, waaqayyo abiddaa kan nutti nuffifne. Kanaafuu abbootiinis kaayyoo fannoo kanaa fannoon nama horochuudha. Maaliif waaqayyo mootii tokko kan kaafatu aangoon mootii foon irratti, aangoon lubaa lubbuu irrattidha. Kanaafuu hundi keenyaa luboonni haa barsiisnu, fakkeenya haa taanu, kadhannaa haa goonu, siyaasarraa addaa baanu, amantaa cimsinee haa qabaannu. Asiis ta'uu miti achiis ta'uu miti. Abbaan amantaa tokko biyyaaf kadhachuudha, namoota walitti araarsuudha. Kanaafuu ciminaan hojjennee namoonni ergaan kun sirriitti dhaga'amu bataskaanota baadiyyaa akka ilaaltan, akka biyyaaf kadhattan, akka hiyyeeyyii gargaartan, akka rakkataa karaarraa kaaftan, bataskaana ijaaramu kana akka dhuftanii kadhannaa itti gaggeessitan. Akkuma bataskaana kanatti iddoon kun iddoo sabalaati, namoota baay'ee qaba. Akkuma fayyinaaf iddoo kana dhuftan kanatti bataskaanota cufames akka irra deemtanii laaltan, akka daawwattan, dargaggoonni maatii keessaniif ijoolleen akka ajajamtan, haadholiinis immoo abbootiinis immoo mana keessatti haati manaaf abbaan manaa yoo walii galan ijoolleenis akkasumatti maatiidhaaf wanna isaan jedhan sana ajajamtee hordofti jechuun barbaada. Egaa waaqayyo biyya keenya nagaa nu haa godhu, uummata tokko nu haa taasisu, biyyi nagaa hin ta'a, Itoophiyaan hin baddi, amantaan hin diigama, bataskaan hin gubata kan jedhu kun oduudha. Kun oduu intarneetiiti. Abbootiin tokko har'a abbootii feesbuukiiti jechuudha kan bataskaana kana uummata kana gargar qoodaa jiru. Maalidha inni? Yaa abbootii feesbuukii sana dhiisaatii galata maariyaamii uddaasee maariyaamii qabadhaatii hoomaa sagadhaa jilbiiffadhaa. Waaqayyo biyya nagaa godha malee biyyi hin baddi hin jedhina. Kanaafuu kana jechuu barbaada. Egaa irra deebiidhaan uummanni amantaa ortodoksii hundi baga gammaddanii, kan biyya keessaas kan biyya alaas baay'ee nama gammachiisaa akka hordoftan. Keessattuu OCN deemsa OCN namoonni baay'ee hin fudhanne, OCN gatii afaan hedduudhaan uummanni akka baratan barbaada. Namoonni garuu afaaniin maaliif barateen afaaniin barachuun akka qoodiinsa amantaatti, akka jijjiiruu fi buqqisuu amantaatti ilaalameera jechuudha. Kanaafuu kana waaqayyo nuuf haa dhiisu. Galatooma. Sillaasee galannaa gahuu har'a garuu tan inni jedhe malee tan namni jedhe ta'u baay'eetu wanni tokko tokko ka'ee garuu namni mana tokko ijaaru citaa wal isaamu jedhanii waan akkasiitillee garuu ka'uun hin jiru. Seexanni immoo nama baay'ee dadammaqsa karaa tokkooni. Waan kana ta'eefuu har'a garuu gimbootii bultii 7 amata biratti 2014 kana kunoo nu guute gale taabonnis waaqa galannaa ga'u. Nama akkanaa kana ammoo garuu nama akkana tuqatii qabu kana alaalattuu barbaada jiru odoo silaa asitti tan namaa dhufeetoo waan immoo nu erga dhiisati kaanuu sirriidhaan seeraan taqabbaluu. Amma immoo garuu hoggaa waan tokko tokko laallu Matsaaf Qudusii keessatti Yesuus Kiristoos asii haamaan qabu qotiisaan qabu nu jecha dhufeetoo du'e. Kanaafuu wanna kana ta'eef ammas immoo waaqayyoo kana galannaa ga'u akka namni jedhe hin taane akka waaqni jedhe baga ta'e
fuuldurattis immoo garuu jajjabaannee raawwannee ta'u hizbiinis nu jajjabaate isinis akkuma ammaa kanatti nu bira jettanii raawwattanii hamboodas akka itti fufamu barbaada. Ammallee Waaqayyo isin haa jiraachisu isinis nagaan galaa galatooma. Maqaa abbaa, maqaa ilmaa, maqaa hafuura qulqulluu sadeen Waaqayyo tokko nuuf haa ta'u. Duraan dursee hundumti keenya uummanni Waaqayyoo warreen amantaa ortodoksii hordofnu hundi keenya keessattuu uummanni aanaa kana aanaa aadaa bargaati irratti argamtan hundi keessan baga gammaddan baga gammanneen isiniin jedha. Itti aansuudhaan baga isiniin ga'e baga nuun ga'e. Egaa guyyaan har'aa tun keessattuu uummata naannoo kana jiruuf guyyaa addaati. Adda kan isa taasisu ji'oota muraasa keessatti osoo guyyaan hin dheeratin guyyaa salphaa keessatti bataskaanni kana fakkaatu lafa bal'ina kan hunda qabu irratti ijaarameetu kan tsabalaan fayyisaa ture, kan tsabalaan nama meeqa algaa irraa kaasaa ture, har'a bataskaana banee bataskaanni kun fayyisuu irra darbee foon Waaqayyootiif dhiiga Waaqayyoo bakka itti fudhatan bal'inaan uummanni Waaqayyoo akka itti tajaajilamuuf guyyaa salphaa keessatti ijaarameetu guyyaa irraa sana arguudhaaf gammachuu guddaadhaan jedha. Kuni gammachuu adda ta'edha. Itti aansuudhaan abbaan keenya asirratti aarsaa isaan kaffalan. Egaa hin agarra gara adda addaatitti hoggaa ilaallu biyyaa biyyatti iddoodhaa iddootti ennaa ilaallu bataskaanni tokko jalqabamee rakkina meeqan baasii meeqa itti ba'ee waggaa dheeraa keessatti xumuramee kan tajaajila kennu. Iddoon kun adda kan isa taasisu oofumaa qulqulluun Sillaaseen bu'ee kan hojjetedha jedhamuu danda'a jechaadha. Akkuma ilaaltan fuuldura kanatti isa gama jiru kanatti namni irree nyaatee an itti dadhabeedha jechaadha. Eebba bataskaana kanaati irratti iddoon kun iddoo gisheen maaramiitiin gargar hin jiru jechaadha. Asirra dhaabbattanii yoo ilaaltan qilleessuun iddoo kanaati irree suga namaa kan ta'udha jechaadha. Kanaaf hundumti keenya ani asirratti kanan ergaa dabarsuu barbaadu maal inni bataskaanni kun dadhabbina nama tokko qofaan ijaarame jechuurra osoo baanne abbaan keenya asirratti gahee guddaa qabaatu. Abbaan keenya abbaa Kidaane Maariyaam namoota qindeessuudhaan namoota walitti fiduudhaan waan kana fakkaatu asitti qarshii keessanii irra ijaaramu malee kan qindeessanii akka adda durummaatitti iddoo kana akkanatti bareessanii nu agarsiisan isaan waan ta'eef hundumarra Waaqayyo uumaan keenya qulqulluun Sillaasee abbaa keenyaaf umurii dheeraa kennee kana caala hojjetanii kaatediraala guddaa hojjetanii iddoo kanatti hundumti keenya akka itti tajaajilamnu Waaqayyo uumaan keenya abbaa keenyaaf umurii dheeraa isaaniif haa kennu. Nus immoo kana agarree irra bakka dhaabbanne kunarra nurree fayyinatti arganneedha. Eebba kana suga Sillaasee irratti furannee kan ittiin deebinedha jechaadha. Waaqayyo nus suga kana asumatti deddeebinee akka argannu akka as dhaabbannu nu gargaaree iddoo kana hundumtu wal qabanneetu gara fuulduraatti akka sochoos fedhaa fi eeyyama Waaqayyo nuuf haa ta'u galatoomna. Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Egaa jaalatamtoota fi kabajamtoota maatii Waaqayyoon kan jaallattan inni caalchisee kan isin jaallatu maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadhaa. Akkam jirtanii akkam turtanii ameen. Galata Waaqayyoo jennee maqaa isaa galateeffannu Waaqa nuuf eeyyamee fi galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa gammachuu qabnu guyyaa har'aa kana iddoo bakka kanatti taabonni Waaqayyoo yookaan Sillaasee Waaqayyoo nu eebbisuu isaatti gammachuu guddaa qabna. Inni kan biraa immoo akkasuma miidiyaa OCN jidduu keenyatti argamtanii too yaada keenya nurraa fuudhuu keessanitti guddaa galatooma jenna.